Yoo akkam bultaan akkam jirtu magaalaa gaanuftaan gara kontuuriitti ifama turtii wal dhaabannee fi hedduun keessan miseensa gara yuutuubii kanaa namoota fidaa ofiillee dhufaa jirtan galatooma koomintii lola kennaa jirtan galatooma jenna. Asumaan boqonnaa jaarra kan waliin ilaalu riichiidhaan ilaaluu yaallaa yoo danda'ame. Boqonnaan fundamental concepts of microeconomics kan jedhudha. Daziirratti hin dandeenya jennee boqonnaa kanatti seenna. Sunumai korsii kana qabxii gaarii fiduu hin dandeenya dubbisna akka dandeenyu. Mul'isnu siniin jecha gara boqonnaa kanaa seenna. Objektiiviin boqonnaa jala kana jirani dhuma boqonnaa kana erga waliin ilaallee erga dubbistanii keessa dabartanii yoo danda'ame GNP fi GDP maal akka ta'an adda baasuu qabdu. Akkaataa itti safaruulee fakkeenyaaf baasii yookaan expenditureidhaan yookaan immoo inkaamii galiirra dhaabachuudhaan yookaan immoo product approach oomisha walii galaa irraa dhaabanne akkatti GDP GNP safaruu adda baasuu danda'uu qabna. Yoo danda'ame kun optionally nominal GDP and real GDP kan jedhamu jechuudha. Kan jedhu sababiin isaa isaan bu'aa qabu jechuudha. Hojiirra oolmaa yookaan sadarkaa dinagdee biyya tokko irra jiru beekuuf baay'ee murteessoo waan ta'aniif. Kamtaan biizinesi saayikil dinagdeen biyya tokko gadi bu'aa ol ka'aa dhaabbatan jechuudha. Straight miti daataan isaayyuu kun konseptii biizinesi saayikilii keessatti ilaalla. Amaloota isaa isteejii adda qabu jira. Dhumarra types of unemployment gosoota hojii dhabdummaa jiran ilaalla. Waa'ee qaala'insa gabaa kan gabaa waa'ee infleeshinii ilaalla. Sababoota infleeshinii gaafa kan fedhi qabu kan bitu heddummatu moo gaafa kan gurguru heddummaa dhiibbaa eenyuutiin nama fayyadu dhiibbaan dinagdee irratti qabullee ilaalla. Budgetary deficit kan jedhu ilaalla. Akkaataa itti faayinaansii ta'u mootummaan tokko deficit yoo ta'e faayinaansii gochuudhaaf deficitii kana ofirraa deebisuudhaaf kan faayit gochuu danda'u ofirraa lolu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf paartii jalqaba kan gochuu yaala. Chapter 1 part 1 3 paartiin as keessatti ilaallu yaaduun paartii tokkoffaa jiran barbaachisummaa yaada microeconomics yookiin fundamental concepts of microeconomics as jalatti kaayyoo microeconomics fi goals of microeconomics national accounting data biyya tokko yookaan immoo galii biyya tokko lakkaa'uu yookaan naannoo tokko lakkaa'uu kan biyya tokko jechuudha. National income accounting NIA sadaffaa irratti akkaataa kamiin akka lakkaa'uu dandeenyu approach isaa jechaadha. Ways of measurement or approaches of measurement to measure national income account. Now let's go down to the objective. In 6.1 goals of microeconomics kaayyoon dinagdee biyya tokko maaliif barbaachisa microeconomics maal jedha. Microeconomics akka introduction keessatti ilaalle waa'ee economy as a whole walii galatti qo'achuudhaan nu gargaara jechuudha. Study working of an economy in aggregation dimishashatti yookaan akka walii galatti akkamitti dinagdeen tokko hojiirra oolmaa dinagdee tokko walii galatti dimishashatti ilaaluudhaan nu gargaara jennee define goone yeroo MI yookiin microeconomics individual setting decision of individual behavior gaafa study godhu kun aggregation jechuudha. Kan biyya waa'ee biyyaa galii biyyaa qusannaa biyyaa investmentii biyyaa akka walii galatti qo'ata jechuudha. Kanaaf it aimed at how akkamitti waan to achieve economic growth guddina dinagdee olaanaa akkamitti galmeessuun danda'ama kan jedhu ilaala. Lammaffaatti hiyyummaa hir'isuu hojii dhabdummaa hir'isuu kaayyoo isaa lammaffaadha. Sadaffaatti gabaa tasgabbeessuu yookaan immoo attuwattiin stable price gabaa tasgabbaa'ee gatii gabaa tasgabbaa'aa ta'e yoo instable ta'e immoo stable gochuu yaaluu jechuudha. Arfaffaratti budget deficit hir'isuu budget deficit kan jedhu ni isaa itti dhumna gara alaatti export goonu jira alarraa mi'oonni binnu jira garaagarummaa gidduu kana jiru yoo negative ta'e deficit jennaan gabaa budget deficit jechuun isa export minus import deficit negative we have deficit maal jechuudha oomishi gara alaatti gurguramu kan
alarraa bitamee seenu gadi yoo ta'e waan biyya kana keessatti oomishamaa jiru bu'aa buusaan yoo negeetiif keessa jira jechuudha. Kan biraati ekspoortiidha. So baay'ee deefisitii jennu kanaan wagguma waggaan walirra kuufama yoo ta'e baay'ee deefisitii kun dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaaf faayinaansii gochuu barbaachisa kana biraani. So balance payment kan jennullee ni ilaallu deefisitii isaati. Dhumarra to ensure deferred distribution of income akkamitti galiin biyya tokkoo akka raabsamu fairly bilisaan raabsamuu danda'a biyya sana keessa circulate ta'a. Sooressa biyya isa gidduu akkamitti galiin socho'aa jira isa jedhu inshuur gochuudhaaf bira gahuudhaaf akka kaayyootti qabatee jira maayikirooikoonomiksiin. Kanaafuu guddina dinagdee olaanaa galmeessuu, hojii dhabdummaa hir'isuu, gabaa tasgabbeessuu, baajata deefisitii hir'isuu fi raabsama galiiwwanii yookaan inkaamii feer ta'e bilisa ta'e walqixa ta'e hubachuuf kaayyoo kaayeffatee jira jedhama qabu. Kaayyoo isaati. Yeroo hedduu barreessii jedhamu dandeenya jechuudha. Filannoo keessa jira waan akkasii. Isa tuqalama national income accounting. National income accounting is maal jechuudha? An accounting record galmeessa accounting sadarkaa tokko tokkoon gochaalee ikonomii irra jiran. Aktiviitiin ikonomii tokko maal irra akka jiru galmeessuudhaan beekuu dandeenya. Fakkeenyaaf qonni maal irra jira? Sarviisiin maal irra jira? Tajaajilli maal irra jira? Industiriin maal irra jira? Warshaan maal irra jira? Levelii sana irra jira rekoordii yoo goone malee beekuu hin dandeenyu. So national income account jechuun galii biyya tokko galmeessuudha. Akkuma namni gaafa dhalatoota madda geessa galma galmee dhaloota akka jiran akka kana biyya tokko galmaa ofirra jira jechuudha. Compare waliin gochuu biyya tokko biyya biraan dorgomsiisuuf. Is an accounting record of a level of economic activity for an economy. Kanaafuu maal safaree jechuudha kun it measure aggregation output of an aggregate output. Oomisha walii gala dimshaashaa safaruudha yookaan immoo aggregate income measure gochuudha. Galii walii galaa safaruudha yookaan measure gochuudha. Yookaan immoo kan biraa sadaffaarratti expenditure baasii walii galaa ida'uudha jechuudha kan dinagdee biyya tokko. Kanaaf national accounting maal measure godha? Oomisha walii galaa aggregate output, aggregate income galii walii galaa, baasii walii galaa yookaan immoo aggregate expenditure eessa kan jedhu ikonomii biyya kanaa keessa kan jiru jechuudha. Kanaaf national accounting safaruu kan dandeenyu yookaan oomisha walii galaa hammam oomishne isa jedhu ilaaluudhaan qonnarraa hammamtu galee tajaajila sarviisii irraa hammamtu galee industirii irraa seektarii sadan kanarra jechuudha galii isaanii qabu. Dhumarra waggaa irratti yookaan waggaa faayinaal guddi sarviisii sana walitti ta'an jechuudha. Yookaan immoo inkaamii gurguree waan irraa argamu. Inkaamii walitti daa'uudhaanis walqixa argamu. Yookaan immoo baasii isaan oomishuu irratti bahe. Yookaan erga oomishamanis namoonni gaafa bitan baasii irratti bahe. Walitti idaane gatii aggregate output fi aggregate income, aggregate expenditure argannu kun sadan isaanii walqixa. Mana tokko qofaan da'uu dandeenya jechuudha daataa jedhu. Yoo dandeenya kan nuti tole bilanna jechuudha. Kanaafuu why do we need to study national income accounting? Maaliif kana yookaan national income accounting kan ilaaluu kan barachuu qo'achuu nu gaafata nu barbaachisa jiruu fi it enables us to measure level of total output in given period of time. Sadarkaa oomishi walii galaa biyya tokko yeroo murtaa'aa ta'e tokko irra jiru beekuudha. Akkasuma sababoota hojii oolmaa fi sadarkaa dinagdee biyya kanaa irra ga'e kan mul'isan sababoota isaanii ibsuudha nu gargaara. Sadarkaa oomishii walii galaa dinagdee biyya tokko yeroo murtaa'aa ta'e tokko irra jiruu fi sababoota inni hojii irra oolmaa isaa achi akka ga'u taasisan qo'achuun nu gargaara. Then able as nu gargaara jechuun maaliif level of output measure gochuudha. Yoom in given period of time waggaa kana ta'uu danda'a waggaa darbe ta'uu danda'a. And to explain ibsuudhaaf sababa hojii irra oolmaa kan sadarkaa kana akka ga'u kan taasisan say level of performance kanaaf ni qoranna jechuudha. NAI kana jechuudha. It enables to observe long run trend of economy. Yoo fuulduratti trendii yookaan immoo akkaataa itti ikonomiin biyya tokko dinagdeen biyya tokkotti deemaa jiru maal fakkaata? Barana waggaa darbe maal fakkaata? Waggaa 10 darbe, waggaa 20 darbe, 50 darbe trendiin isaa akkamiin deemaa akka jiru ilaalaa jechuudha. It provides information also odeeffannoo nu kenna jechuudha. To formulate policy and design plans.
poolisoota formulate gochuudhaaf karoorsuudhaaf akkasumallee karoorsuudhaaf diizaayin gochuudhaaf karoora gochuudhaaf poolisii formulate gochuudhaaf maal kenna jechuudha it provide information odeeffannoo kenna jechuudha waa'ee biyya kana qonnarratti poolisii formulate gochuuf yookaan karoora diizaayin gochuudhaaf haala itti dinagdee hojjechuu qabu seektara sarviisii irratti industirii irratti kanaafuu inni biyyi tokko qorachuun dirqama ta'a jecha national council so it provide information to formulate policy and design plans. Fakkeenyaaf kan kana jalatti ilaallu now qabxii lama tokko jalatti akkamitti kafaraalee ishee erga barbaachisaa ta'e kana mijeeruu jechuudha national account yookaan GDP mijeeruu gochuu barbaachisaa erga ta'e akkamitti approaches to measure national income account. GDP kan jennu kun yeroo hedduu kan inni irra dhaabbatu bakka yookaan immoo citizenship osoo hin taane lammummaa osoo taane bakka oomishni itti oomishame irratti hundaa'a. Fakkeenya kana lamaan haa ilaallu. Fakkeenya asirraan agartan kuni Itoophiyaadha. Itoophiyaa Ameerikaa biyyoota lama qabna jechuudha. Yookaan immoo citizenship Itoophiyaa fi biyya Ameerikaa clear. In kun lammiilee Itoophiyaa keessa jiran Itoophiyaa keessatti hojii kan hojjetan agarsiisa. In kun lammiilee Ameerikaati. Ameerikaa keessa jiraatu wanti isaan hojjetu oomisha isaan oomishan illee Ameerikaa keessa jechuudha. Galii isaan argate illee jechuudha keessa jechuudha. E1, E7, E8 kun lammii Itoophiyaati Ameerikaa jiraatu galii adda isaan argatan Ameerikaa keessaayyuu jechuudha. A7, A8 lammii Ameerikaa Itoophiyaa jiraatu galii isaan argatan waggaan kan riikardii ta'aa jiru Itoophiyaa keessatti jechuudha. Mee gaafa GDP Itoophiyaa gross domestic product kan jennuun kan Itoophiyaa gaafa calculate goonu output yookaan oomisha dhumaa kan biyya Itoophiyaa kana akkamitti calculate goona jechuudha. Oomisha lammiin Itoophiyaa oomishte Itoophiyaa keessatti walitti daane kan lammiin biyya biraas Itoophiyaa keessa jiraatu oomisha galii ni kenne galii ni argates asuma Itoophiyaa keessatti daane. Kanaaf maal jechuudha GDP'n biyya irratti hundaa'a within the boundaries of the country daangaa biyya irra dhaabbata. Eenyutu oomisha osoo hin taane biyya eessatti oomishame isa jedhu irra dhaabbata jechaadha. GDP biyya kan Itoophiyaa keessatti oomishame taanaan Itoophiyaa daangaa Itoophiyaatti daama jechuudha. Kanaafuu when we calculate the GDP of Ethiopia we have add all individual output of all Ethiopian citizenship produced plus Americans who is living in Ethiopia. Akkasii jechuudha. Gaafa GNP ta'u garuu maal ta'a? Boundary biyya yookaan lammummaa irratti hundaa'a GNP. Nation jechuudha kan biraan. GDP gross national product. Gross national product means nation jedhama. Hundi isaayyuu sabummaa irratti hundaa'a. Citizenship kanaafuu EE warra qabu kan Itoophiyaa walitti hidhuu danda'a barbaanna ta'a GNP Itoophiyaa barbaanna taana warra ta'e hunda walitti hidhaana jechuudha. Ameerikaa haa jiraatu, Neezerlaand haa jiraatu, lammii Itoophiyaa kan ta'e oomisha inni waggaan argatu walitti hidhaane lammiileen Itoophiyaas kan argatan walitti hidhaane GNP Itoophiyaa kan walitti goona jechuudha. Akka kanatti. E1, E2, E3, E4, E7, E8 kana jiranillee dhufanii GNP ta'aniit gara duubatti deemanii biyyatti deemanii daaman jechuudha. Kan Ameerikaas calculate kan goonu yoo so it is straightforward. Kan Ameerikaa GDP isaanii akkuma jirutti kan Itoophiyaan oomishte illee itti daamaa fi garuu nationii yoo ta'e sabummaa laallatoo ta'e somtaan amma A7 fi A8 kan darbee GNP irratti daamaa fi jechuudha. This is all about fakkeenyaaf mee tokko tokkoon ilaallu gross domestic product jechuudha. It is gross kan jennu walii gala jechuudha. Productii oomisha naannoo tokkotti oomishan kan walii gala isaa gross isaati. Cuunfaa isaa miti neettii isaa walumaa gala. It is the total value gatii walii gala yeroo amma dhuma waggaa kana irratti yookaan dhuma waggaa yeroo murtaa'e tokko irratti oomisha final goods and services total value of currently produced currently oomisha ammee walii galaati kan final goods and services dhumata
oomisha dhumataa waliin tajaajila waliigalaa waliin oomisha waliigalaa yeroo murtaa'aa ta'e tokko keessatti daangaa biyya tokko keessatti oomishaman. Yeroo hedduu waggaa tokkoon kan ibsamuu danda'u jechuudha. Those domestic product. So it is total value currently yeroo ammaatti produced final goods and service. Final goods and service meeshaalee dhumataa dhumarra final erga ta'anii erganaa ta'uusaan process irra ta'aa jiranii ida'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf jirbii of dhannee otoo inni huccuu hin ta'in yookiin huccuu erganni ta'e bakka lakkaa'umna jechuudha. Huccuu final goodii waan lakkaa'umna jechuudha. That are produced within a country's boundary during given period of time, usually 1 year. So definition kanarra maal wanna jechuudha maal nutti agarsiisa? GDP'n current production only oomisha ammaa qofa akka inni safaru akkasuma immoo it take into account final goods and service. Goods yookaan service tajaajila dhumataa oomishaalee dhumataa erga dhumanii dhumarra erga ta'anii erga xumuramanii stage yookaan sadarkaa oomishamaa jijjiiramaa kan deeman turtaanii kadhuma. Why? It's only the end product of various production process. Adeemsi oomishaa jira fakkeenyaaf qamadirraa ganaan erga daakame daabboo ta'a jechuudha. Kanaaf oomisha jalqaba final good kan jedhu yoo hin daabboo lakkaa'udha dhumarra. Yookaan immoo wheat qamadii dhumarra jalqabarra jiru jechuudha. Process otoo hin ta'in jalqumarra lakkaa'u. We do not include the intermediate product. Akkasuma immoo intermediate product illee itti dabaluun hin barbaachisuudha. Intermediate product jechuun oomisha tokko ganaa processii biraatti kan darbuuf jiru. Fakkeenyaaf amma nuugiin oomishamee gana zayitii oilii ta'uudhaaf jira. Factory keessa galee process ta'e zayitii ta'ee bahu jira. Yoo zayitii sadhumarra product ta'e calculate goona. Kanaaf isa intermediate ta'e gara nuugii calculate goona jechuudha yeroo lakkaa'u. Final product calculation jechuun intermediate product including gochuun kanaati. Fakkeenyaaf amma gommaa kana fudhannu gommaa afurtu jira. Gommaa afur konkolaataan jira. Konkolaataan kunis gommaa afur qaba. So now here this car have 4 tires. There is also 4 tires. Amma gaafa calculate ta'u jechuudha. Gommaa lakkaa'isuun jedhame gommaa afurii afur ta'an jiru 8. Kanaaf gommaan erga oomishame si lakkaa'amu konkolaataa wayii konkolaataa qofa. Seats up we have all items here when is we have had yoo kan yeroo lama lakkoofnu ta'e they will counting problem ta'e jechuudha. Lakkoofsa yeroo lama lakkaa'ame jiraata jechuudha. So intermediate goods are goods that completely in production of other product in the same period. Yeroo ma wal fakkaataatti yeroo al takkaatti oomisha kabiraatiif kan tajaajila yoo ta'e lakkoofnu. Kanaaf isaan intermediate goods jechuudha. Gommaan oomishamee deebii kana dhaqee konkolaataatti godhama waan ta'eef. Yeroo lama lakkaa'u jechuudha. Intermediate good deebi'a taa'in. Taa'in lakkaa'amu gommaa konkolaataa lakkaa'amu. It measures the value of final goods and services for those within boundary. Kanaaf daangaa biyyattii keessatti kan oomishamedha. Kan nuti measure goonu GDP keessatti. Irrespective of homes that output. Biyya kamtu oomisha sana qabatee jira. Oomisha jira seedhudha malee biyya ka biyya eenyuus ka biyya eessaa malee eenyu oomishe yookaan citizenshippiin hin gaafatamus keessatti shaakuu. Kanaaf double counting hin gaafata kan jenne kan jechuudha. Gommaa afur qofa jiru 8 jenne gaafa ida'an. Mamiin dogoggora jechuudha udaara. Making total while we have 8 tire is 8 while we have saying 4. Now akkamitti safarra GDP kan GDP calculate akkamitti goona jechuudha. GDP jechuun final goods and services for country produced and country jennerra. Kanaafuu ideanni GDP galii oomisha biyya tokko kan walii galan wal qixa price times quantity. Price I kuni individually I jechuun tokko lama sadii ta'uu danda'a. Gatii mi'a tokko mi'a biraa mi'a lammaffaa mi'a sadaffaa. Wanni gatii tokko lama sadii oomisha tokko lama sadii oomishni keenya xaafii qamadii ta'uudhaan akkasii. Kanaaf quantity sana gatii qamadii baay'isuu kumtaala meeqa akka oomishne heda'u gatii xaafii heda'u kumtaala meeqa akka oomishne akkasitti hidhama jechuudha. Pricing keenya 1 2 3 4 yoo ta'e quantity 1 2 3 4 yoo ta'e price 1 times quantity 1 second price times second quantity gatii mi'a jalqabaa times oomisha jalqabaa gatii mi'a lammaffaa oomisha amma oomishamee hundi isaa walitti hidhaanii GDP arganna jechuudha. So now this summation jechuun kan agarsiisa. Series of price tartiiba gatiiwwan mi'a hawwan oomishaa
oomishamanii tartiibeffamanii jiran PI'dhaan sireessisan. In different sector sektoota adda addaa industrial sector, manufacturing sector, service sector, agricultural sector. Sektoroota kan hundarrayyuu walitti daanee walitti finna jechuudha. Qaan immoo oomisha walii galaa quantity of value goods, values final goods and service. Tajaajillis ta'uu walitti daan tajaajila akkamii kan fakkeenyaaf baankiirra wanti nuti idaan oomisha qofaa miti qonnarraa qofaan argame miti. Bankiin, inshuraansiin jira, airlaayinsiin jira, isaan kanarratti telekoom, service walitti daan jira isaan irraa waa galii argamu, inkaamii argamu. So the summation of service also, final service produced in the economy. Kan biraa gross national product inni kun lammummaa irra dhaabata irrespective of their geographical location. Itoophiyaa jedhamu Ameerikaa kan jedhu ilaalanidha. So it is the total value of final goods and services currently produced by domestically owned factors of production. Abbaa qabeenyummaa fi lammummaa isaa ilaalata. Given pride of time usually one year. Yeroo hedduu akkuma kan qabu garaagarummaa jireenya fi Itoophiyaa oomishtaan kan Itoophiyaa qofaatti kan Ameerikaa oomishtaan Ameerikaa qofaaf lakkaa'ama jechuudha. Lammii Ameerikaa taanaan Ameerikaa keessatti dhaqee galmaa GNP daataan namichaa Itoophiyaa taanaan kan Itoophiyaa qofa taataach. Gaafa GDP fi kan biyya tokko keessatti oomishamee fi kan lammummaadhaan oomishame gaafa walitti daanu hariiroo isaanii gaafa ilaalu soori. GDP da'uu net factor income ta'uu danda'a. GDP maal akka ta'e ilaaleerra, GNP maal akka ta'e ilaaleerra. Gross national product is equal to gross domestic product plus net factor income. Net factor income denotes net factor income received from abroad. Okay. Net factor income jechuudha galii alaa argame which is inuma kamitti maali walqixa which is equal to factor income received from abroad by countries citizens. Galii ala argame lammiilee biyya tokkoo kan ala jiraatan yookaan lammii Itoophiyaa biyya alaa jiraatan galii isaaniin argame yookiin galii diaspora Itoophiyaan argame hir'isu factor income paid for foreigners to abroad. Galii yookaan immoo kaffaltii biyyi Itoophiyaa diaspora biyya alaa Itoophiyaa keessa jiraataniif kaffaltu irraa jedhamne kan argan net factor income. Kanaafuu lammiin biyya tokko biyyi tokko lammii ishee yookaan saba ishee kan biyya alaa jiraatan irraa wanti isheen sassaabbattu irraa fi kan biyyoota lammii biyya alaa ishee keessa jiraataniif kan kaffaltu irraa hir'ifne net factor income argatu. Isa immoo GDP yoo dabalu gross national product jedha walqixa. Kanaaf net factor income kun kan lammii biyya alaaf kaffalamuu fi kan lammii biyya sanaa biyya biraa jiraatan argatan walqixa yoo ta'e zeeroo ta'uu danda'a yeroo dheeraatu. Yoo kan lammiin biyya alaatiif kaffaltu kan lammoonni ishee argatan gadi yoo ta'e posiitiivii ta'uu danda'a kan biraan immoo sanaa ol yoo ta'e immoo negatiivii ta'uu danda'a jechuudha. So fakkeenya kana ilaaluu. Net factor income received from abroad by country citizens less income paid for foreigners to abroad. Fakkeenya net factor income Itoophiyaa gaafa jennu jechuudha. Kan lammii ishee kan isheen ala argattu. Alarra lammii ishee ala jiraatan E780 argatte. Irraati immoo lammii ishee keessa jiraatan lammii Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiraatan kan kaffaltu irraadhista. E780 gaafa walirraa dinnu national income Itoophiyaa arganna. Kan Ameerikaa immoo kam lammii ishee ala jiraatan kan argatan E780 Itoophiyaa irraa argatu. Irraa kan isheen Itoophiyaa nuti kaffaltu. Net factor income fudhata. Kanaafuu yoo mirkaneessuun barbaachise kan ilaaluu dandeessu naasii jira. GDP is equal to GNP is equal to GDP plus net factor income. So GDP of Ethiopia is equal to output of E1, E2, E3, E4, E5, E6, A plus A1, 7, A8 GDP.
kun GDP waan ta'eef A7 lammiin Ameerikaan oomishanis asuma keessatti daa'ima maaliif Itoophiyaan ni jira. Kanaaf gaafa bahu akka kana deema jechuudha. GNP yeroo ta'u garuu lammii Itoophiyaa qofa walitti ilaala. So national income of Ethiopia gaafa calculate goonu kan arganne kan lammii Itoophiyaa argatan irraa kan isheen ormaaf kaffaltu arganne. G proof gaafa funchuu barbaachisa jechuudha. GNP akkamitti GDP plus net factor income ta'e isa GDP kan inni kunoo kana. Jechuudha. Ida'uu net factor income. Net factor income immoo kunoo kana jechuudha. As now we have positive, negative, positive income, negative wal balleessata tokkoffata jechuudha. Kun maal ta'e gadaaree kiri GNP ta'e jechuudha. So net factor income could be positive, negative, or zero. The relation kana gaafa ta'uu dandeessu baay'inaan yookaan immoo daataa kun lakkoofsaan isinii kennan calculate gochuu jechaadha. GNP, GDP, net factor income kanaaf kan galmata jechuudha. Thus if net factor income greater than zero, kun greater than zero yoo ta'e maal jechuudha? Ida'amni kun GNP caala jechuudha. Kanaaf GNP GDP caala jechuudha. Less than zero ta'e fakkeenya negative yoo ta'e kun GDP hir'isaa waan ta'eef GNP maal ta'a jechuudha? GDP dha gadi ta'a jechuudha. GDP dha gadi ta'a. Positive yoo ta'e fakkeenya dhibba tokko yoo ta'e dhibbaan caala jechuudha GDP hin GNP. Kanaafuu if it is equal to greater than zero, GNP greater than GDP. Yoo kun zero ta'e GNP GDP wal qixa jechuudha. Relation isaanii kun. Basically amma kallattiidhaan gara approaches to measure national income accounts kan jedhutti dhufna. Basically there are three approaches to measure GDP and GNP. Akkaataa itti safarru okay. Erga garaagarummaan gidduu isaanii waan fakkaate akkamitti safarra kan jedhu tokko there are three approaches to measure GDP and GNP. Approach lama adeemsa sadi fayyadamnee kan safarru tokkoffaa product or value added approach kan jedhu jira. Oomisha dhumataa erga dhumarraa walitti daawudhaan value isaanii gatii oomisha gatii ittiin oomishne calculate gochuu jechuudha. Expenditure baasii irratti bahee walitti daawudhaanis lakkaa'uu dandeenya. Sadaffaa income galirraa argame erga gurguramee booddees ta'uu danda'a. Isaan kanas walitti daanee daataa nuti argannu GDP yoo hin jenne fi waluma qixa jechaadha. Waan barbaade product value approach fayyadamuu danda'a, barbaade expenditure approach fayyadamuu danda'a, barbaade income approach fayyadamuu danda'a. Garuu gatii inni argatu value inni argatu wal qixa. So the value is the same. But using any techniques, any approach we need to calculate GDP or GNP. Let's look at quickly for a couple of minutes. The first stage, product approach or value added approach. In this approach, GDP is calculated. Product approach and value added kan jedhu gaafa calculate goonu jechuudha. Adding market value gatii gabaa yookaan kan oomisha sana yookaan kan tajaajila sana yeroo ammaa inni qabu baasuu danda'u walitti daana jechuudha. Seektara hundumaa keessa kan jiru. Industrii keessa kan jiru gatiin isaa akkam hagam akka ta'e sarvisii irra kan jiru industiraal irra kan jiru service sector industrial sector agricultural sector walitti daana jechuudha. So in this case GDP includes only value of final goods. Kamisha dhumataa qofa faayidaa jenneera. Double counting in avoid taas keessatti hin hafa. Kan mun dhiifama jechuudha. Internet goods hin fayyadamu jechuudha. Akkasila gommaa fi konkolaataa qofa lakkoofne dabala jechuudha. Double counting problem in jira jechuudha hedduus keessa. So I ignore double counting. So according to the product approach or value added approach, which one is avoid double counting? Intermediate good. Okay. So we have only calculated the final good and the service. Their value. Okay, if we do not include full price of automobile in GDP, then also include as part of GDP the value of cars that were sold to automobile producers. Gatii automobile GDP keessatti including goone jechuudha. Gatii isa guutummaa ibsuu dandeenya. Otoo inni gommaatti godhame. Gommaan automobile jechuudha. Kanaafuu gommaanis otoo konkolaataatti hin godhamin lakkaa'amuu danda'a jechuudha. Iddoo tokkotti lamaan wal lakkaa'u. Kanaaf konkolaataa kafa lakkaa'u. Component of car, partiin kaarii, qaamoon kaarii konkolaataa maayini kan oomishaan tokko gurguruu qabu jechuudha. Sold to the manufacturers. Maal jennaan intermediate goods. Their value is not included in GDP. Qaamoon konkolaataa gommaa ta'a yookaan kabiroo ta'uu danda'a.
Isaan maal jedhe GDP kan lakkaa'u maaliif ganaa waa biraa sana process ta'uu ganaa intermediate waa biraa kan itti dabalatan barbaada waan jiruuf. So there are two ways or two possible ways for avoiding double counting. Double counting kan akkamitti dhabamsiisuu dandeenya lakkaa'umsa lammaffaa irra deddeebiin lakkaa'uu kana dogoggora kana hir'isuun karaa lama tokko taking only value of good service gatii dhumataa isaan baasan dhuma irratti qofa lakkaa'u lama taking the sum of the value added gatii irratti daddabalamaa deemu jechuun immoo value addi ta'aa dhufu walitti daa'uudhaan jechuudha. Sadarkaa oomisha isaanii hunda irratti yeroo jalqaba oomishaman yeroo processii ta'an yeroo gara gommaatti jiran yeroo qamadiin oomishamu erga inni daakamee gatii inni baasu erga darbootee gatii inni baasu gatii dabalataa qofa walitti daa'uudhaan double counting dhabamsiisuu dandeenya jechuudha. Thank you for today. In the next period, we have tried to look all approach so measurement safara approach kana tokko dhala yoo ta'utti amma akka information kanuma dubbistanii gara keessaa baay'inaan tolseeni gaarii ta'ee yaada turtii gaarii isin haa ta'u isinitti tole komentii kamiyyuu barreessuu dandeessu namoota hiriyoota keessaniif faayidaa ta'e share godhaa yaada keessanii fi amala yeroo dhaabachuudhaan koorsii biraan laadii gochuu yaala jechuudha asirratti nagaatti haa dubbisnu akka dandeenyu haa mul'isnu nagaatti.